namni baay'een ni jijjiiramtanii anabaan ni jijjiiramee naan jedhan jijjiirameetiin jira waggaa lamaan dabree kan waan ni jijjiiramin maaltu jira beekaa kayyattuun haala kanatti nu wajjin barate sheeyxaanumeen nu eega namni siyaasaa qofaami wanni biyya san deemaa jiru ammatti biyya san sheeyxaana hama seenee deemu jira wallatti ajjeechaa san karaawwate loltuu miti beeka loltuu aaree deemu miti artistootaaf wallistootaaf aaktaroota finfinne irraa deeman ajaa'ibaa bar qulquturaa isaati ajaa'iba warri mootummarra jirtan dhiini hangammaa biyya sanitti hoggansa keessan jala jige hidha guddicha isaan jansan guuta bar dhiini garuu hoggansa kana jalatti jige dhiiga hidha san guutuu danda'a jechuudha lakkoo isa qofa amma hoggaa nama 200 du'e siin jaan namni rifatu social media irratti hoggaa gartan innawaa namni dhumee naasuun namarraa badu hanjamaa ta'ee jira jechuudha namni jumlaadhaan bikkattutti ajjeefama ka ajjeefa kaan lubbuudhaan gubama kaan reeffa isaatti gubatama waan ajaa'ibaati biyya san keessatti I think there is a serious problem siyaasaa qofaami wanni biyya san deemaa jiru ammatti biyya san sheeyxaana hama seenee deemu jira namni keenya dur sabaaf sablammoonni biyya sanii wal loluun duruma jirti warra jiraa wal waaddu warra nama lubbuun qabu fuudhee konkolaataa irraa gadi buusee kitifu hin turre namni biyya sanii namni biyya sanii dhugaa waluu dubbatu taate warri na duraa kana ni beeytan there is something really sick going on kanaafin an akka siyaasaatti illee fudhachuun barbaadu biitii sun karaa hamarra deemu jirti keessattuu waggaa afran dabre kana torbanuu kana laala gaambeellatti nama keenyarra waan ta'e nama qawwee hin qabne manaa gayyaasanii dirree gumbaa magaalaa keessatti cakka keessatti miti wallotti waan ta'e wallotti ajjeechaa san karaawwate loltuu miti beeka loltuu aaree deemu miti artistootaaf wallistootaaf aaktaroota finfinne irraa deeman ajaa'ibaa bar qulquturaa isaati ajaa'iba this is really sick arra wallagga nama 200 du'e jedha nama 200 miskiina wallorraa beeltii buqqaaftee achi jiraatu why qabsooynee jirra ajjeechaan akka ummata keenya irraa dhaabatu saamichi ummata keenya irraa akka dhaabatu ummanni keenya bilisummaa akka gonfatuuf qabsooyne waggaa afran dabre keessatti waggaa lamaan kan dabre kanatti ka arganne garuu bilisummaan nutti haamtuuti yaamoo lubbumaan haa jiraannu jechuu jira ummanni keenya dhumaatii kana hunda waan hedduu nama qaaneessu jaarraa 21ffaa keessatti yeroo silaa tattaafannee hiyyummaa keessaa ba'uu qabnutti yeroo murruqiin gamaa manaa godhamaa jiru kun aan hedduu na sodaachisa waggaa lamaan dabre kanatti lola Tigraayitti godhamee fi Affaariif Amaara keessa godhameen ka Oromiyaatiif Gabanishaan Golozon dabalatiin nama 500 du'e jedhan 500,000 people ajaa'iba bar sirna olaantummaa sirna fiudaalaa deebisuu barbaadan kanatu jinnii goda hundaa yaasee ummata waliin dhaqe goda hundaa olii yaase ammallee adeemsi kun dhaabachuu baannaan ammallee sirna abbaa irree dhaabuudhaaf barara qabatan kabara deengaddaati irra gara parsantii 14 ittiin gati hubadhaa Tigraay Amaarri gara kaabaa Affaar godinoonni hedduun Oromiyaa keessa Wallagga Shawaan Gujiin dachiin hin qotamne barataan mana barnootaa hin jiru bu'uuraaleen misoomaa daaraa ta'aa jiran kana deebifnee ijaaruu qabna kana deebifnee ijaaruudhaaf
qoqqobbii jira malee dhufan jiru. Ilmi namaa waan nyaatee bulu waan daara ba'uu dhawweetti ittiin deemaa jira jechuudha. Haala kana keessatti waa'ee siyaasaatu falmuun hedduu nama rakkisa. Rakkoo kana keessaa bahuun waa'ee nagaa ka dubbannu nuti. Nagaa wayyaa karaan humnaan ittiin deeman biyya sanitti murruqi dhumaatii hanga hin qabne fidaa jira. Dhumaatiin hanga ammaa jiru qacacaa ka dhufuuf taa'u dachaa. Warri mootummaarra jirtan dhiini hanga ammaa biyya sanitti hoggansa keessan jala jige. Dhiini hanga ammaa jige. Hidha guddicha isaan jansan guuta bar. Hidha guddicha guunnaa jechaa turanii waggaa lamaan dabre kana. Dhiini garuu hoggansa kana jalatti jige dhiiga hidha san guutuu danda'a jechuudha. Kanaaf lolli haa dhaabbatu, wal fixiinsi haa ga'u, mariitti haa deebinu. Lonchinaan dulloome ka irraan gadee rooba keessa oofaa jiran qilee dhaquudhaaf goommaan lama seenee jira, lama qofaatu hafe duuba deebisaadha. Kana gochuudhaaf qaamolee hidhatanii isin dura dhaabbatanii wajjin lolaan itti dhiibuu osoo hin taane mariidhaan furmaata fiduu barbaachisa. Dubbiin qawweedha, dubbiin taankiidhaan itti deemna, dubbiin diroonii dubbii daran hammeessite malee furmaata fidaan jirtu. Mari'adhaa. Kanaanu akka paartiittis akka hoggansaatti kan jennu. Wanni abdii namaa kanatti xiqqaan ni jira. Humnoota Tigraay wajjin lola suukanneessaa ilmaan namaa akka baala mukaa wintara biyya kanaa sanitti harcaase san yeroodhaaf dhaabanii ummanni beelaan akka hin dhumne gargaarsi seenuu eegaluun waan gaarii. Kana cimsanii gara fuulduratti deemuu qaban. Lolli sun deebi'ee akka hin kaane maaliif kana jenna? Nama keenya achittis gadhuun, diinagdee keenya achittis gadhuun. Lolli kun deebi'ee akka hin kaaneef marii sirna qabu dubbii wal lola sanfite hiddaan furuudhaaf gara mariitti seenuu qabanaa jenna. Abdiin xiqqoon ni jirti, dalagaa hedduu gaafata gara kaabaatti. Gara Oromiyaatti, gara Beeshaangulitti immoo sunuun jiru. Lolli akkuma kalee isaatti hiita. Namni akkuma kalee isaatti harca'a. Qabeenyi akkuma kalee isaatti barbadaaya. Mataa gara tokko haadatanii gara biraan dhiisan. Kanaaf biitti tun ummanni kun akka baraaramuuf saboonni biyya sanii akka wal hin fidneef maaliifi adeemsi waggoota muraasa dabre irra deemame ammallee deemaa jiru sun sabaaf sablammoota guddaa uumee jira. Kana jechuun namoota muufachiisuu danda'a. Wanni amma argaa jirru kuni, wanni Wallotti argaa jirru kun, wanni Gaambellatti argaa jirru kun, wanni Matakkalitti argaa jirru kuni hariiroo saboota biyya sanii hariiroo hadhaawaa godhee jira. Ibidda ni beektanii ibidda gaara keessa citaan goggogaan jiraachuu baannaan kibrini lafa bu'ee ibidda qabsiifama. Tokko kana. Egaa lolli dhaabatee ceasefire godhame booda nus dabalatee warra harka qawwee keessa hin jirre dabalatee rakkoo siyaasaa biyya sanii hiddaan furuu fi hariiroo haaraa new social contract ummanni kun amma booda wal deebi'ee akka wal hin fidneef sirni abbaa irree amma booda akka hin dhumneef dandeessisu olaantummaaf saamichi akka hin dhumne wabii ta'uu danda'u waliigalteerra godhamuudha qaba jechuudha. Kana qofa miti. Haalixa biyyattiititti yakkisuu kanneessaan
danda'amu. I don't know. Cruelty. Hamaan raawwatamee jira. Warri miidhaa irraan ga'ame sun hayti galuufii qabdi. Warri miidhaa geessise adabbii argachuu qaba. Justice has to be served. Nagaa yaada isaanii imaammata isaanii karaa nagayaatiin tarkaanfachiisantu irra wayyaa. Hawwiin abbaa irrummaa, hawwiin olaantummaa, hawwiin humnaanin si cabsee si bitaa hin taatuu jennaan ni taatii jedhanii nu hidhan. Taateere hin taane biyya wal fichiisanitti itti gad nu baasan. Namni baay'een ni jijjiiramtanii anaan faa ni jijjiiramee naan jedhan. Jijjiirameetiin jira. Waggaa lamaan dabree kan waan ni jijjiiramin maaltu jira? Maaltu jira? Biitti nuti biraa hidhamnee fi nu itti baane dachisami. Hoogganni amantii, hoogganti siyaasaa, beekaa kayyattu, haala kanatti nu wajjin barate, sheeyxaanumeen nu eega namni. Namni wannummaan dhageenyuu fi agarru hundi waan nama sodaachisu nu suukanneessu waan ta'eef waan kana qalbiin laaluu qabna. Tasgabbeessuu qabna jenneet kan laallu. Akka kaafaa'utti ejjennoon keenya ifaadha. Hangafoonni keenya waggoota 25 duraatiif karaa irra qabsaan sirna federaalawaa Oromoof sabni biraa qe'ee irratti ittiin bulchu. Sirna dimokiraatawaa Oromoof sabni biraa mootummaa isaa ta'e qubaan itti filatu ka gubbaa itti tuulamuun osoo hin taane. Kan ammoo karaa qawweetiin wal jilbifachuun osoo hin taane yaadaan wal mormanii wal caaluudhaanii jedhanii irratti qabsaa turan. Nutis kana itti amanneet itti galle jechuudha. Bakka ammarri jirrurraa nuti akka itti yaadnutti akkuma reefu jee sabni keenyaa fi sabaaf sablammoonni biyya sanii balaa hamaa itti deemaa jirurraa hafuudhaaf lolli gama hundaan godhamu dhaabbachuu qaba. Tokko sanboota sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa gad dhaabuu qabaa jennee deemna. Kana gochuudhaaf ammoo akka Oromoottis akka Kaafaa'oottis gahee leencaa taphachuu dandeenyaa jennee amanna. Kana godhuudhaaf dhugaa uummata keenyaa qabna. Dhugaa qofa qabatanii hin gahaa miti. Keessattuu jijjiiramoota hunda keessatti ce'umsoota hunda keessatti uummanni keenya haqa isaan malu dhugaa isaan malu wanni hanqateef jaarmaya cimina hooggansaa cimina imaammataaf caasaa gahaa ta'e ka uummata kana tarkaanfachiisuu danda'u jaarrachuu waan hin danda'iniifi baroota nugustichi aangorraa kaarfamees baroota darguun aangorraa kaarfamees baroota warri fi harreef aangorraa kaarfamees